fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jirjiratti argamtan nagaan koo bakka jirtuttis nagaa qabu bakka jiraattanii bakka eegamtanii yoo na eegdan. Egaa kan meeshaalee obboleettii kootii galata waaqayyo waliin ga'ee too jira. Karaa magaalaa Itayyaa geessufanii isin jechuu jaaladha. Meeshaaleen kuni meeshaalee 8 tokko 2 3 4 5 6 7 8 jechuudha. Meeshaalee 8 kan qarshii hagam fide. Yeroo baay'ee gaafa meeshaalee biifatti deebinu, gaafa meeshaalee mana keessatti deebinu, waan gatii guddaa wayii nurraa baasu wayiitti yeroo of laallufaa jira. Har'a barumsa guddaa irraa argattan. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaayinaala keenya faaraa taatanii garaattanuu jiraattan sabiskiraayibii godhaa isiniin jedha. Egaa ka'an ayyaantu asallaati. Ani yoo barbaachisaa ta'e ragaa wajjin meeshaalee bita yeroo kamiyyuu jechuudha. Ijoollee hoomoo waa'ee ragaa kanarratti gizeen dubbadhu parasantii wayii isinirratti hin dabala. Gaafa risiitii kana muran jechuudha. Kanaan alatti waan biraa hoo barbaaddan risiitii wajjin meeshaalee mana keessaa ni bitama. Ani haala kanaanan waan hundaa tartiibeffadha jechuudha. Kitaaban qaba. Kun waggaa guutuu kan nafaana ture kanatti jechaa ture. Ijoolleen baay'een ijoolleen risiitii hin barbaanne jirti. Nuti rakkoo tokko hin qabnu. Meeshaalee keenya meeshaalee mana keessaa amantiidhaan nu biti warri jedhuun jira. Warri immoo eeyyee risiitii barbaanna jedhuun jira. Warri risiitii barbaadu katta risiitii qopheessa. Baay'izawwee obboleettiin kuni risiitii hin qabu. Ishiin akkanumatti naa bitinaan jette. Maaliif sababbiin isaa 4,000 waggaa meeshaa tokko bitanii hanga 5,500 hanga 1,100 haga 800 fa'aa risiitiin namarratti qabachuu danda'a. Birrii kana birrii 1,000 kan yookaan 1,300 kan namaaf odoo kennan yookaan immoo maankaa tokkoon odoo bitattanii isin fayyada. Yeroo baay'ee gorsa kootidha kun. Akkan arge waan argitan akkas tadhaadhaa akkas godhadhaa jechuu yoo ta'e namni ka kennaa ofiitti bula waan ta'eef kennaan koo irra caalaan gorsaadha waan ta'eef haala kanaan jechuudha kanaan ani deemu warri barbaadan risiitiidhaan garuu dabalata qabaa isinitti hima. Hoommoo risiitii hin barbaanne haga san daabboo bitiitii ijoollee karaa irratti kenni yoo ittan inni eebba tokko haga risiititti baastan jechuudha. Garuu immoo ofis sammuu xureessuun abbaa sanis cubbamaa godhuun risiitiin barbaada soo ittan risiitii wajjin isinii bita jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu. Kana irratti isiniin jedhe. Egaa rakabootii abbaa gadaa ijoollee baay'een gaafachaa turtan. Warroonni baay'eenis viidiyoo yeroo duraa irratti hojjete keessatti abbaan gadaa fuulduraan kara teessanii cufanaa qabaa. Waan barbaadan achi keessa godhachuu hin dandeessanii meeshaalee isaa erga dafistanii erga itti fayyadamtaniin booda as keessa naqxanii cufattanii ol kaawwachuu hin dandeessu. Kuni fuuldura kan ishii hababaa xixiqqishuu san daradarachuu hin dandeessu bareedinaaf. Yeroo baay'ee mana keessattii fi zimjenneetuma fayyadamuu fi miti rakabootiiwwan kan yeroo keessummaa qabnu yeroo ayyaana iida adda addaati irrattidha kan itti fayyadamnu waan ta'eef hababaawwan xixiqqishuuwwan guutte birrii 250 akka dandeettii keessaniitiin ishiisan meeshaalee bareedduu taate achitti daradarattanii achiin booda kanaadha jechuudha. Bareedinaaf kun kan asiin bootaan kiftii kun jechuudha. Yoo isinitti mul'atan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kana sinii obboleettii kootii sinii 12dha. Sinii 12 bittaan rakabootiin kun kafuudhu akka argaa jirtan asiin sinii jaanii daradarata jechuudha. Haala kanaan dabalatee garuu ishiin sinii 12 wajjin naa bitinaan jette akka bartaniif rakabootiin kun guddaadha. Asiin inni dabalata kan biraa asiin immoo maqamacaattaa oo barbaadan immoo teechoosaa fuulduratti dabarsuu hin dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Haala kanaan goolabeetoo jira. Kara jookititti adeemu. Obboleettiin kun jookiin kullachuu Turkiidha. Jookiin kullachuu Turkiidha. Lachuuyyuu barbaadde obboleettiin kun. Isinitti ani hagam akka fixe meeshaaleen kun meeshaalee 8 isiniin jedheetoo jira. Burcuqqoon kanaa kunuuti. Akka argaa jirtan burcuqqoon kanaa kunuuti. Baay'ee bareeduu, baay'ee yabbuudha. Haala kanaanidha jechuudha. Kanan bitee fi isiniin jedha. Gatii isaa isiniifan teechisa. Hin ariifatina hunda isaatiyyuu jechuudha. Kun immoo abbaan kanaa kanaadha. Ol dheerata. Sulluka qaba. Kun immoo lut jedhee ol dheerata. Garuu yabbina isaa gaafa harka keessaniin qabdan ragaa baatu jechuudha. Baay'ee yabbuudha. Wannuun arge qashisan godhu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha. Kanan isinitti himu jiraate taanaan kunniin kaartoonii isaanii wajjin gurguramu. Burcuqqoon kun burcuqqoo 6 of keessaa qaba. Jookiin lachuu burcuqqoo 6, burcuqqoo 12 fi jookidha obboleettiin koo kan bitatte isiniin jechuu jaaladha. Egaa kanan isiniif himu jiraate taanaan mandajaan kana mandajaa laman bitee fi tokko kennaadha jettee kana mandajaan lachuu isiniin jechuun jaaladha. Meeshaalee 8 kan isinitti himuuf isiniin jedha. Kana waan xiqqoodhaan birrii xiqqoodhaan meeshaa bitattan.
egaa kana yeroo darbes viidiyoo irratti hojjedheen ture obboleettii koo biraatiifis bite kana xiqqaa fi guddaadha wanni kun illee isin jechuun jaaladha bireedistiin kun baay'ee bireedistiiwwan kun bireedistii hojjetamanidha bireedistiiwwan hojjetamanidha baay'ee yabbuu ta'anii ani amma ofii kiyyaa danda'ee bireedistii xiqqaa kana oliif fuudhu namoota naa fuudha jechuudha amma meeshaalee gubbaa irratti kanaadha giloobarii sahaanidha isiniin jechuun jaaladha meeshaaleen kun meeshaalee 8 kanan bite isiniin jechuun jaaladha egaa ka abbaan gadaa 2500 kun 888 kunniin 2500 jookiin kun jechuudha jookiin kun 2500 burcuqqoo isaa wajjin 2500 6,000 5,500 kanaadhaan isiniin jedha tootaalii isaa walitti hojjettanii argachuu ni dandeessu kabajamtoota chaayinaa laayyaantuu asallaa anis immoo koomentii mata duree kiyya irratti herreega isaa hunda dabalata isaa walirrattan isinitti himaa isiniin jechuun jaaladha kanaadha kuni hojii obboleewwan keenya dadhabbii isaanii irratti galmeeffadhee ragaa wajjin hin deemudha isiniin jechuun jaaladha viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qabaa yaada soo qabaattan ta'e lakki akkasii miti waan jettan soo qabaattan ta'e walumaa galatti meeshaaleen kun 20,000 akkasuma kuma akiid walittan herreegaa boodaa isiniifan teechisaa yaa 22 yaa 23 kana fide maaliif odol dura herreegaa asirratti hin qabatin dubbatte naan hin jedhina jechuun tokkoon natti himtu yeroo hunda waan naan jettaniif tokkoon isinitti yeroo hunda tootaaliin himaan tootaalii gaafa himu maa tootaalii himtaa burcuqqoo kana yoo birrii tokko ta'ee birrii tokko nuun jedhi naan jettaniif tokkoon isinitti maatoo jira obboleewwan kun na hubattan jedheen abdii qaba kanammoo walitti 2,500 2,500 kana walitti fidanii walirratti dabaluun salphaadhaanis dabaleen isinii teechisa tootaalii isaa jechuudha yeroo hunda komii qabdan tootaalii hoon dubbadhu jechuudha tokko nutti himtu jettanii kanaafan tokkoon isinitti walumaa galatti mee 20,500 yoo fixe meeshaalee kana birrii xiqqoodhaan birrii ji'a tokko hin guutini meeshaalee kana biiffee ofii guuttatte kanatu biiffee hin galle malee wannumti kun muluu warra biiffee galaniidha jechuudha keessattuu warri meeshaa hojjisiifattanii galfattan kan lakki ayyaantu jettanii warri qeeqa qabaatanii yoo laattan saanduqni koomentii kiyyaa yeroo kamiyyuu cufaa miti isaa 24 naa barreessuu dandeessan hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja bakka jirtanitti nagaanaa ta'a dogongorri hoo jiraate ammallee bilbila keessaniifan teechisaa duwwaa 9 45 82 67 45 na dubbisuu dandeessan lakki dogongorri kana yoo jettan isa dhugaa ta'e irratti jechuudha ani yeroo baay'ee waan dhugaa ta'e irratti hoo namni dubbatu baay'een gammada waan dhugaan ta'an irratti immoo gaafa namni dubbatu baay'een natti dhaga'ama kanaadhaan isiniin jechuu jaaladha naaf jiraadhaa nagaanaa ta'a